Ashama harka fuunee kabajamtoota hordoftoota chaanalii Keenya ani Shimeedhaa deebi'ee dhufeetiin jira. Viidiyoo irraa keessatti suuraa akkamitti edit akka gootan jechuun koo suuraawwan garaagaraa irraa backgroundii isaa akkaataa itti balleessitan baay'ee karaa salphaa ta'e, karaa maajik ta'e, karaa baay'ee namaaf salphaa ta'e, namatti tolu, haala qulqullina ol aanaa qabuun akkaataa itti edit gochuu dandeessanii fi suuraa kana backgroundii isaa irraa itti balleessuu dandeessaniin isinitti agarsiisa. Application tokkollee isiniin barbaachisu bilbiluma harka keessanirra jiruun qofa hojjechuu waan isin dandeessisuudha jechuudha. Kabajamtoota kunoo jalqabeetiin jira. Jalqaba irratti application bilbila keessanirra jiru kan interneetiitti fayyadamtan Chrome yoo qabaatan ni ta'a. Chromeidhaan fayyadama. Isin Opera fayyadamuu dandeessu. Browserii biraa fayyadamuu dandeessu kan barbaaddan fayyadamuu mirga keessan jechuudha. Kompiitara irrattis hojjechuu dandeessu jechuudha. Jalqaba irratti nan banaa open ergasii bakka sarchettu tana keessa nan tuqaa. As keessatti barreessitu jechuudha websaayiticha remove.bg jettuun remove.bg jedha maqaan isaa akkuma argitan jechuudha. remove.bg kan jedhu kana search gootu jechuudha. Go jennaan jechuudha tuqne. Kuno jalqabee jira banee jira jechuudha. Baay'ee salphaadha. Baay'ee salphaadha. Sakandii 5 qofa isinitti fudhata. Kana remove irraa gochuudhaaf. Ergasii suuraa background irraa balleessuu barbaannisan kuno as bakka upload jettu tana tuqne gaalaarii keenya nu bana jechuudha. Amma gaalaarii keenya nu bana galaana gaarumsaa kuno argadheetiin jira suuraa isaa. Fakkeenyaaf jechuudha. Isa nan tuqaa dan kan jettuun tuqaa. Sanbooda sakandii 5 qofa eegna jechuudha. Kuno hojjechaa jira, xumuree jira. Background isaa balleessee jira. Suuraan galaana gaarumsaa jalqaba akkanan turre jechuudha. Background qaba ture jechuudha. Amma irraa badee jira jechuudha. Amma suuraa kana yoo barbaaddan isin duubni isaa irraa badeera, background isaa irraa badeera, download kan jettu tana tuqxu. Download kuno. Amma suuraan kun background hin qabu gaalaarii kiyya keessa jira. Isinitti agarsiisa jechuudha. Gaalaarii kiyya bira dhufee kuno background hin qabu. Gara biraatiin editingii garaagaraa irratti galfachuu yoo barbaadan Pixel Lab keessatti fakkeenyaaf namoonni YouTuber fa'aa taatan kunoo asirra ni galchuu yoo barbaadan tana tuqne from gallery kunoo galaana gaarumsaa ka amma irraa balleessine sun kunoo isa kana waan ta'eef isa tuqna. Haala kanaan jechuudha right kan jettu ni tuqna. Kuno akkanatti irratti nu gala jechuudha. Duubni isaa irra hin jiru jechuudha. Backgroundii duubaa hin qabu jechuudha guys. Baay'ee waan namatti toludha. Salphumatti haala kanaan backgroundii balleessuu ni dandeessu. Gama biraatiin bakka sanittiin isin deebisa. As keessattiin isin deebisa. Kuno asumatti jechuudha. Asumatti erga backgroundii balleessitanii booda asumarratti suuraa kana bareeffachuu yoo barbaadan edit kan jettu tana tuqxu. Kuno as tuqxanii Sambooda as jala wantoota jiran filattu. Fakkeenyaaf blur gochuu yoo barbaade kana itti galcha. Duuba isaa kun akkana godheetiin jira. Akka barbaadan gochuu ni dandeessu. Waan biraa ta'e jechuudha kun kan itti gali duuban. Kan isa waliin ture osoo hin ta'in jechuudha. Press erga gootanii booda xiqqoo obsaan eegdu jechuudha. Haga inni siistemii isaa sirreeffatu. Kunoo haala kanaan edit gochuu ni dandeessu. Waan baay'ee namatti toludha. Akka malee namatti tola. Itti fayyadamaan isiniin jedha. Baay'ee salphaadha. Kunoo maqaa websaayitichaa remove.bg jedhama. Salphumatti jechuudha. Yeroo takka qofa upload itti gootanii inni isin hojjeta jechuudha. Suuraa kana haala kana erga edit gootanii geessanii booda kunoo as tuqxu. Download kan jettu tana tuqxanii eegdu jechuudha. Kunoo processing download image jedha. Click download. Kana booda gaalaarii kiyya keessa naa buuseera jechuudha. Gaalaarii kiyya check. Kunoo suuraa galaana gaarumsaa argadheetiin jira jechuudha. Haala kanaa edit godheetiin jira jechuudha. Suuraan kun jalqaba akkam ture? Jalqabni isaa jalqabni suuraa kana originaalichi isa kana jechuudha. Kan galaana gaarumsaa. Isa kanatu background irraa badee akkas ta'e jechuudha. Akkana ta'e. Barnoota gaarii dhayeetiin abdadha. Namoonni chaanalii kanaaf haaraa taatan please chaanalii kana subscribe godhaa. Wantoota garaagaraa kan kana fakkaatan kan kana caalan yeroo biraatis isiniif hojjedhee nan dhiyeessaa jechuudha. Kabajamtoota hordoftoota chaanalii Keenya kan ammaa kanaan raawwatee jira. Bye bye.